galatoom nagaan isinii baata waaqan jirtan nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo isin akkamiin jirtu jirra jedhaanis jira galata isaa harrageen jira waaqayyotti haa tolu እና wantin har'asinii qabadhee dhufe jechuudha mudanoo ajaa'ibaatu na mudatee dhugaa waaqa jechuudha guyyaa kaleef har'a jechuudha ani immoo jechuudha aariin danda'u dhugaa rabbii dubbachuudha maal akka ta'e hin beeku aariin danda'u baay'ee mudanoo ajaa'ibaatu na mudatee jechuudha kiristoosiin inna waanan hin eeyne jechuudha jira miti waan tokko bakka guyyaa akkanaati jettanii yoo hidanii immoo wanta isin hin jenne san immoo yoo ta'u jechuudha bakka sirrifachiisa jechuudha yoo ammuma kaatee ammuma Itoophiyaa galta yoo sin jedhan maal sinitti fakkaata jechuudha dhugaa kinoo shaanta maaliti afraashi kootillee algaa gadi baasata afraashi bicha hambisee jechuudha inna mudanoo ajaa'ibatu na mudate mudanoo kanarraa isinis waa barattan jedheetan dhufee jechuudha warri laayikiin goone laayik godha sabiskiraayib taayii mindinoo maatii taayii baay'ee tokko aariin jira dhugaa dubbachuudha ginana kan galu biyya kootittan galaa waaqayyo nuyyuu jireenya biyya ormaa nama jiraachisiin dhugaa dubbachuudha garuu akkaataa isaan tunatti himanitu na aarsee jechuudha na aarsee malee ani immoo durumaa jechuudha jarri kun akka intini na godhanii baay'ee intini jechaan ture dhugaa rabbi sodaachan ture jechuudha uffata fidadheen jira jechuudha uffata koo fide wantoota na barbaachisa hamma itti libsii minaamin bakka jira miti waan akkasii kana qopheeffadheen jira jechuudha garuu kan inni qopheeffadhee guyyaan itti nan deema kan jedheefu isaan immoo har'a maalati amma deemta kan na jedhan garaagarummaa qaba jechuudha innis yaa kontraata koo fideen jira jechuudha yaa kontraata koo fixuu fi akka biyya kanatti gaafa guyyaa afuriiti jechuudha innaa jechuudha ani immoo akka isaanii walii galleetti immoo ji'a tokko dabalattee deemta naan jedhan jechuudha ishii jedheetan bakkaan maatii kiyyaan illee yaa mushoofi kiyya boolila ka'eetoo biyya galuu hin danda'u arsiirraa immoo jechuun hin fagaata kan yaa jiraa mitiiree akkasuma እንኳን የሮማ ነው ኮባኬ ዴምቴ ዲስቶ ነው ወጅኑ ዴምቴዩ ዋን ባየቱ ጅራ ጀቹራ እንጆለን ባየኒ ዘራፈሙ ዋን ባየቱ ጅራ ጀቹራ እና ኒ ማቲ kiyanille gananja tokkon bodan dhufa baraharadha qaamme keessa akkas baraharadha ingaladde waan jedheeni ishiin adiran jechuudha እና akkasitti soo mari'annee jirru kalee hojii koo fixee bakka jedhee uffata tokko isaa jira macarrashaarra kazaam boola Itoophiyaa deemtanaan jedhan jechuudha dhugaa rabbi Itoophiyaa deemtanaan jedhan inni rabbilee akka tanani arii dhugaa waaqa uffata tokko isaa jira jechuudha tokko isaa san gimbaariidha jedhee na godhe Kiristoosi mini baay'ee tokko naare dhugaa waaqa dubbachuudha maaliif jennaani dura maanatti mudidameeti tikeettiin kun hin beekne isti waan asin hin jedhu maal beektu dhugaa waaqa dubbachuudhaaf yeroo tokko yaa dhugaadha wanti namni wanta nu jenne hin ta'u yeroo kamuyyuu wanta waaqayyoon jedhetu ta'a malee jechuudha waaqayyoonnis immoo kan karoora isaa kana karaatti hambisuu hin danda'a waaqayyoon garuu waan ta'eef qaba gaarummaadhaaf maaliif akka mana kana keessa ba'uuf waaqayyoon illee na barbaade ta'a waan ta'eef galisi gaadachee biyya keetti kan naan jedhuudhaaf gaarummaadhaaf waan ta'eef isinis maal jechuu barbaaditanii raashiti yemmoo bilnee lallanna shama kaddaameen biraatti rafamaa rakkadheeti innaa jechuudha osoo baqa ammoo hoosiniin jedhan maaltu sanitti dhagaa madduraa dhugaa dubbachuudhaaf inna baqa baay'ee tokko aaree amma yaa uffata koffadhee namitti eegan jira jechuudha namittiin gadi baatee jirti shaanxaa bitachuu deemuudhaaf jechuudha shantan bitadha jechuudha yaa ishee biratti immoo viidiyoo minamina hojjechuun nambaruun natti hin tolu wanti isin ajaa'ibu keessa amma beekee sarratanyaa finne jechuudha sarratanyaa dhoofidi ana na baasan jechuudha kan kana godhu immoo namitti miskiina dhugaa dubbachuudhaaf madamiin tiyya hojii fi akkasuma mana oolte wati teechuu sin jaalattu waan akkasiiti malee waan akka intini kanan beektu jechuudha dhugaa waaqa hirqitee boochee jechuudha Kiristoos hirqitee boochee jechuudha anuma immoo kan shira kana kan xaxu namicha kan akkana isa godhu immoo manfasiidha jechuudha waaqayyo isaa faadhiisutti araaramu
yaa yeroo tokko afurri namarraa bulee waan baay'ee nama akka gootu si taasisa waan ta'eef innaan rakkoon qabuun biyya abbaa kiyyaatti hangalaa waan si olii kan mangalaa miti. Hunda'uun Joordaan kana keessa bu'uun hin qabu taaddaluudha dhugaa waaqa jechuudha. Lubbuudhaan iyyuu harka kee qullaa gootee biyya kee galtee haadhaaf abbaa kee argitee bakka minim waan fillee dhabi jechuudha. Maal kan biyya jiraachaa jiru jiraachaa miti dhugaa rabbii maal jiraatta akka kamittuu jechuudha. Inna ani galumsa kootitti miti galumsaa fi durumaayyuu karooraan qaba jechuudha galuudhaaf jechuudha. Meeshaa koo hammataa ta'e qopheeffadheen jira jechuudha. Garuu ana isaa miti maaliif dursanii dura natti himne maaliif keessa deebi'anii jee tokkoon booda deemtan andanii amma maaliif yaada isaanii jijjiiran kan jedhutu dallalsee na aarsee qabaddu na godhe jechuudha. Maarami baay'ee tokko naaree jira waaqesni jira innaa maal jechuu barbaadeetanii isinis aayii koo jarri koo na jaalatanii jarri koo akkasiidha. Deemsi maal si jaalatan dhugaa waaqa jechuudha. Waanuma tishinti beetti isaanii dhiqxuu waanuma isaan karsii isaaniitiif maaliif ijoolleen Itoophiyaa nyaata irratti illee baay'ee gobaziidha akka maalitti gobaziidha akka dhugaa dubbachuudhaaf sarratanya kan waniin caalla jechuudha. Inna isuma kan nafsi jaalatu malee jechuudha. Maalummaa keessa beekanii waan si jaalatan qaba. Fira keetii miti lammii keetii maalii keetii miti jechuudha. Kanaaf akka koo kanarratti of galtanii hin taa'inaa jechuu barbaadeen jechuudha. Jechuun an of galteellee miti dhugaa waaqa waan na barbaachisu bitadheen jira jechuudha. Amma kan ishee wajjin amma gadi ba'uuf deemu shaanxaa fi wantoota xinnoo jechuudha. Ishiin fidadha jedheen deema malee qopheeffadheen jira dhugaa waaqa amma shittoo dhanga'utti hunduma jechuudha. Kan ammoo maaliin godhe ollaaniidhaan odoo isaan hin beekin jechuudha. Warra shittoo gurgurus nan beekasuma Joordaan kana keessa jechuudha. Isaanis fidadhee wantoota na barbaachisan onlaayiniidhaan ajajisiifadhee kaawwan immoo mucayyoo mana kanaa jechuudha. Bakka ofii kiyyaa intini jennete jechuudha ajajisiifadhee fidadheen jira galataa rabbi. Garuu ammoo jechuudha wanti na aarse osoon gizeessa fidachuu baadhee odoon gizeessanii zimmi jedheetuma taa'ee argitaniiti. Minim bakka guyyaa amma asitti immoo jechuudha uffanni baay'ee widdiidha gabbaatee waan tokko bituuf dhugaa rabbii dubbachuudhaaf biraasuma bakka birruma geeffitta malee waan gaarii tokko illee argattu jechuudha. Suuqii deemte sanuummoo jechuudha gaafa suuqii tokko seentee gaafa tokko suuqii lammaffaa bakka siin jedhu mafii wa'eeti siin jedhu jechuudha. Dhugaa ofii zooran sanumaatti fakkaatu jechuudha. Inna kanaan dura guyyaa meeqa ishee wajjin hin bahee osoo waan tokko fixiin akkasuma hin bitatiin akkasuma zooriin galee jechuudha. Maaliif bakka naan jetti yalla naan jetti jechuudha. Jechuudha warroonni galuu barbaadu wanta baay'ee illee ta'u baay'ee walitti hartanii illee ta'u hin taane waan isin barbaachisu waan jiraa miti waan tokko wanti bitattu jechuudha. Itoophiyaadhaan walitti irreedee hammam akka ta'u asitti akkamii achitti Itoophiyaadhaan gatiisaa walitti irreedee wanta si barbaachisu bitadhaa wanta si barbaachisu bitadhaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kaan immoo biyyatti bitattu jechuudha. Innaa viidiyoon kiyyarraa maal inni narraa barattan jedhee kanaaf ebiliyoon na jaalatti maamman na jaalatti babban na jaalataa risaan akkasii jettee batalee ijoolleen fa'aa irratti waggaa dheeraa faatee jechaan dhugaa dubbachuudha. Anillee waggaa afur jechuudha. Tamasgeen mana kana keessa waggaa afur taa'uyyuu waa'een Israa'el galanni isaa haa ta'u. Isuma dhugaan siniin jedha waggaa afur taa'uyyuu maqaa isaatiin. Rabbi egzi tokko waaqayyoon hojii waaqa kana dinqiidha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Ammoo waggaa afurii fixuutti akkam biyya kee galuu kenna taasise. Haree galata sillaasee dhugaa rabbii waan jiru qabu. Inna kanaaf irratti of galtanii hin taa'inaa. Waan tokko waa deebisaa mochuudha biraa miti waan tokko zim jettanii hin taane bakka waan zim jettaniituma libsii minaamina onlaayinii irra gurguruutu hin taane wanta xiraati qabdu. Indammoo yookaan waanuma kennaa isinii kennaaf dhiisuu san walitti qabadhaa jechuudha. Malee irratti of galtanii hin taa'inaa. Fakkeenyaaf namoonni tokko birrii waggaa tokko fa'aa kan jeemee qafa maatii irratti gatanii gaafa galuu hedan gindirdir kan jedhanis jira jechuudha. Gaafsan tikeetti himuruuf birrii isaanii hin kennuuf gaafsan warri bira jirus birrii isaanii dhoowwatanii ijoolleen baay'een harka qullaa galtu jiru jechuudha. Kana birrii keessanis yeroodhaan irraa fudhadhaa waggaa 3 waggaa 2 dabartan taana zigijjiitii fudhadhaa maaltu akkasiin barbaachisu
bakka xiyyeeffannoo warra akka koo kana akka hin taane siniin jala viidiyoon kiyarraa kana fakkaata. Amma yoo madamiin eega jira gabbaatee jirti waan ta'eef ishee wajjiniin deemee tanan bitadhee dhufaaf wanta xinnoo isheeti jechuudha. Kan immoo biyya kiyyaayyuu nan argadha. Dacheen Oromiyaa kiyyaatu waan baay'ee qabdi. Galata awwaara biyya ormaarra jechuudha. Biyya kiyyaayyuu maal dhabde galata rabbii jechuudha. Kana siniin jedha. Yoo natti tole viidiyoo isaa asitti viidiyoo tokko isin kan hojjedha. Yoo manatti hin tolle biyyumatti walagarraa dachee Oromaa sin daawwachiisiisa kaabbee keessan deemee jechuudha. Isan agarsiisa jechuudha. Ilaaltu warri yaaddanii kana fakkaata. Viidiyoon biraatti walitti deemnutti nagaadannaa turaa nagaa dhangalinaan jedhaatu koomentii jalatti naa barreessaa. Warroonni immoo isin mufachiisiise dhiifama naa godhaa. Ani bannagaraachuu lannantan nama mufachiisaa yookiin nama mufachiisisu warri isin mufachiisa dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Yaa kama jennaan hin dogongora waan ta'eef dhiifama naa godhaa. Karaa nagaasiif haa ta'u nan jedha. Viidiyoon biraatti nagaa walitti deemutti nagaadannaa turaa. Baay'een sin jaalladha. Bye bye.